dhiheenya kana erga Yuukireen duula farra haleellaa deebisanii qolachuu eegaltee booda Raashiyaan meeshaa waraanaa haaraa dirree waraanaatti bobbaasuun ishee ni himama. Meeshaan waraanaa Raashiyaa haaraan kun TOS-1 jedhama. Meeshaan waraanaa balaafamaan TOS-1 jedhamu kun oksijiinii qilleensa keessaa xuuxuudhaan hanqina oksijiiniitiin diina ajjeesas jedhama. Hoogganaan dhaabbata meeshaa waraanaa Raashiyaa Vostok Group jedhamu kan ta'an Oleg Chekhov akka jedhanitti meeshaa waraanaa TOS-1 Solistbeek Launcher jedhamu kan gareen waraanaa Raashiyaa haleellaa waraanni Yuukireen Novodonetsk keessatti raawwate ofirraa ittisuuf itti fayyadameera. Waraanni Raashiyaa meeshaa waraanaa kana fayyadamuun konkolaattota hidhannoo waraanaa Yuukireen lamaa fi loltoota Yuukireen hedduu ajjeesaniiru jedhan Oleg Chekhov. Loltoonni Raashiyaa dirree waraanaa bakka meeshaan TOS-1 jedhamu kun itti argamu keessaa bahees hin jiru jedhan hoogganaan kun. Meeshaan waraanaa taankii T-72 irratti camadamu kun seekondii 90 keessatti xiyyeeffannaa isaa haleeluu danda'a kan jedhame yoo ta'u, hidhannoo farra xiyyaaraa fi meeshaa hidhannoo diinaa akkasumas da'annoo diinaa ija duraa dhokate barbadeessuu danda'a. Rookeettii kaalibarii milimeetira 220 lakkoofsaan 24 hanga 30 ta'an baachuun seekondii 6 keessatti dhukaafamee xiyyeeffannoo dhiyoo jiru jechuunis fageenya meetira 400 hanga kiiloomeetira 6 irratti argamu barbadeessuu kan danda'u ta'utu himama. TOS-1 meeshaan waraanaa balaafamaa TOS-1 jedhamu kun maqaa masoo oksijiin saakar dimshaashumatti meeshaa oksiijinii xuuxu jedhamuun moggaafame. Duumessa gurraachaan gaazii qilleensa keessa biifuun bakka murtaa'etti qilleensa gara keessaatti akka hin fudhanne nama dhorkaa jedhama. Somba keessaa oksiijinii xuuxee diinni akka ukkaamsamee duus taasisa. Kana malees yeroo meeshaan kun dho'utti walitti bu'insi uumamu cabiinsa lafee dhangala'uu ijaa taamburiin dhageettii gurraa akka cixanii fi dhiigni keessootti akka dhangala'u akkasumas rakkoo qaamaa biroo qaqqabsiisuu akka danda'ullee ifoomeera. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa meeshaa haaraa Raashiyaan lola Yuukireen waliin gaggeessaa jirtu irratti tibba kana bobbaaste akkanaan isin biraan geenya waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.